أنا دبي غرب راودي ولا لاك كي سام قلتتي أمة واي برانكيتي واي خناقة سنقلين برجاجي سمالي. والفاد ما فيديو خنا إيه فقد ديفته هنجم ترتيتي خومينا موتا خنا قرتي خومينا تدرا قرتي وخوميتم قاهي وريدا فيديو خنا فوتو قلقل هالكني راسا شلتين بوستيتور بيجي خيان هدو إيجاما توري هدو ناب جمداني إيجا توري يا بولي لا ميس يا هدو لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوم 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 أكمل جرتان وبليين خمسلمة كريستانا خواجة فتا سبان أرومو تاتني سبب برا تاتني ماتي خين جلت تركمتن هندي غيسانو نجيني ربي بكم جرتنيت اسم برا هاجو اسم جتا أرانتنا سجنتا جوابدو كابني رفنه حاليرو رتي وان ديم جرو وبليزا خينيا يوتيوبرا جافي تيوبولين سجنتا غافي ديبي مراز خنغونو تا هنگت umura سجنتا خينيتي أكن ولين ترتن abdiin qaba me durarratti jaafe yeroote aarsaa goote ega studio jaafe osoon jaafe fitin ture yeroo hedduu interview nama itti godhetin ture amma immoo abbaan studio dhufee jira me jaafe yeroo tante aarsaa goote sagantaa teenya irratti argamuu keetiif durarratti hedduu galatoomii sinjaa bagana giyaan dhufte. اوكي ابشر يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هردفتوتا عبدي شو نجي قبضني نشاطا سننجچا أرجع خيسوما نقولي أسرنا ندهسو خيتي هدو جمّتشو كبا هذا سدو قلتو من سنجا مكاهر دكتور خيتي تبياتينو ولما قلاه أكثر مكاهر دكتور خياتين هدو سقلتو فتشو فدا سلام تلي سمانين ديسو في برباد. طول الفاد قلتو مي durarratti khara gaafi dursun duratti of ibsime Jaafar eenyu eessa dhalate amma hoo eessa jiraatame. Okay haye ani Jaafar Amin Hajiitiin jaama qanin itti beekama immoo gara social media kana gubbatti Jaafee Tuubi ani ga dhalata akkuma nama dura jee bakkittiin dhurutti jettee awwaalamte jaarsoodha garuu bakkittiin itti guddadhe Harari bakkittiin itti baradhee ammaaf jiraachuu jiru magaalaa Direedawaati. Magaalaa Direedawaa waaw bikka sadii guddate. Mee Jaafeen hojiileen tante maal faadha YouTube irratti sagantaalee akkam gootaa maal faa hojjetta gama kaaniinoo YouTubein alatti maali hojiin tante? Okay ani hojii YouTubean alatti hojii dhuunfaa xiyyaa kaniin qabu hojii dikooraatiif. ديكورا جا جسي سجنتات دادا عروسة أيبا happy birthday congratulations سجنتات دادا هم دجا ديكورا ميليسينه سجنتا بريتشينه أكاسيتي خنا خريسينه حالا خنان هوجدا جو يوتيوب علتي قند بلتا مو يوتيوب ما يوتيوب رتيس مالو جتا إدنان قبين جتا أشرا غرقدو مسادورين إيجوجي كبر إديمواني قبي لما surprise في قبي سمو ميدم توتا تكامو قلبي الأبدوتا سجنتا لما أنتنا إجوتي سجنتا برا خاكا انترتيمنت مو تكو تكو يرو يرو جزء كسر كيزروفا. واو سجنتا سرپرايزي سن هنگا أمتي نموتا هنگام سرپرايز قوتي مي. أما قطع ميك أب فرانجرا قطع خدا لا ماما خدا سدي أكن الرانجرا ديوتا نجا كمتي مشكولة تي سنتونا ده كشيسة أراو خدا لا ما نموت الديلا سنون ده سرپرايز قوتي شو نموت الديلا سن نموت الديلا سن بيفا سرپرايزي تين ديستي جرتاي چوندا هندا ديستي تين جرا أراو غا استوديو تي خيسة أتكلم تي تسير كمون دن دنيا أعرف إنه مقالة في فينة تنجرا سو مسار برايس في فينة دفع بكمان جرورا سيف سنة سرپرايز ما جا أدام الرافي في فينة راين كبا بروفي الرا. واو سرپرايزي مي أوسو غدا جرتو مدنو نمني سيتي بوي فان نجرا جمبچو خيسة نمني ميمام فاو نجرا ولي سمدة تمال فان. Duga wanti namu date nama tokko amma durallee xiqqoo dubbadheetiin ture
karaa sarkama jaanii karaa direedhaa malkaa kanaan dhaqan karaa kana dhaqeetiin intalaatitu abbaa fi haadha obboleettii sarpiraayis godhee akkuma sarpiraayis geesseefitti abbaan akkanuma na laaleetuma dubbii tana galuufi diddeekaa hedduu dafee hubata. Ani gurbaa waan akkana silaalu intalatiyyaa du'ee akkana na dhuftee na fakkaata naan jee na rifachiise. Na dhagaame wallaahi. Awus akkami sarpiraayis tun jeetin yoo itti fuula duratti himanii sarpiraayis hin taatu ni baddii mire dubbiin. Ni rifate yaa maaliif feegaa? Ni rifate wallahi akkasii gurba wallahi san rabbi rahmataa godhuu fi waan ajaa'iba sitti ammaas yeroo muraasa keessatti giseen hangalee torbaan ammoo baatii taa'ee aakhira meesaa dhagihee waan san irra nama gaddisiisu uffataan hangeesseef sanuma son uffateen. Wallahi. Mudannoolee hedduun nama mudataa barra wallahi. Mudannoo hedduu jira. Tole sarpiraayizii gaa kunootii jaafeen akkuma itti fufee jira asumaanuu warri sarpiraayiziidha maammee qunnamaadha isiniin jechaa mee gara dubbii ijootti achi dabarra jaafee mee asumaan dhiyeenya kana jaafeen aruuza qabaa nutu aruuza qabaa jennee viidiyoo kakkee ilaaluu turre egaa jaafeen viidiyoo gadhiisee aruuza jedhee ture keessa namuu eefa gammadee koomantii maashaallah koongiraa jaamboota piraankii jedhe piraankii sanirratti namni gaddee jira hedduu aaran maaliif akkana nu godhaa jaanii sanboota irratti qooguu turree jennu nuti aan laalee bakka piraankiidhaa bira kutee amboota oguu bubbulee amma dubbii jijjiiramaa dhufte hay kana waan akkana miidiyaan guutuun footoo teessanii fi viidiyoo keessan ta'e jechuudha hay sanboota irra mee jaafeen ogguunii fi hawaasni dilli warra miidiyaatiif egaa namni quban qabne ni rifata ogguu waan akkanaadha aboo mucaa tokko obboleettii fuudhee yeroo jaan laali hagam takka rifata warri miidiyaan beekne namni piraankiin beekne hagam akka rifatan yaa soo sansanii wal qabatee mee jaaffee gaafilee muraasan si dhiyeessuu jira mee piraankii kana akkamitti hojjechuu dandeesseeti akkamii yaadni kun sii dhufe sangubbaanoo maaliif dubartoota birarraa obboleettii tante filachuu dandeesse piraankii kanarra mee bal'inaan nu ibsi. Tole gaafii bareedaadha mee asumaanoo carruma kana wariinaan muufatelleena yoo asumarraa dubbiin tun galtee fi nama muufachuu yoo dhiise armeenumaan ibsa akkuma ati jette ani piraankii kana wanti ni yaada irraa fidee itti dalaguu hojje eegaleef kana dura piraankii aruuzaa tokko kutaa takkaffaa gallakkiseetiin jira akka karoora piraankii aruuzaa kana aga kutaa 5 oofuun qaba haala kamiin jennaan haalaan amma ifii dalagee uummanni nama uffate kan osoo hin tahin aruuza tokko aruustittis qopheessee miizoosaas qopheessee makiinaas qopheessee uummata harka tumuu fi aruuza fakkeessuus qopheessee nama 35 taanee harka tumaa gibbii namni nu quban qabne ka aruuza dhufaa quban qabne akkama gibbii takka laalannee ulara dhoyne itti onleen aruuza warri mana sanii akkamii mata dureen sagantaa tanaa aruuzaa too malee hawaasni keenya waan inni quban qabne yoo itti fidan nama ariyamoo nama simatamoo akkam nama godhaa barnoota kanarraa fudhannaadha mata dureen isaa kutaa takkaffaa akkasitti dalagee ture haala saniin uummata keenyatti aruuza tolleene warri gariitis baga dhuftanii kottaa taa'ajee nyaataas nuuqannee bishaan waan dhuganis hootta wanti samii gabbuute baana naqattu akkuma jaansani akkas nu godhus ni jira warri garii ulumarraa nu gaxariyee nu gaddeebisus ni jira kana keessa barnoota hawaasni irraa fudhatu jeetiin yaada kanaa eegalee hanga kutaa 5 takka dalagee kutaa 4 mana harka jirti takka gadhiise achumaan osoo kutaalee kana gad hin dhiisne meetar takka daawwattoota kiyya kana niin fuudheetiin jira jee piraankii isaanumarra dalaguu jeetiin kana dalagee gadhiise hoggaan dalagee gadhiisu gaa'ii akkasumatti ajandaa onlaayina hundaa narra taate hedduu na dhagaame jechuunis. Okay, kutaalee hedduu amma dura daleedeeti namoonni hedduun gara miidiyaatiin gaa yeroo narqaate akkuma kutaadhaan piraankii hojjechaa kan dhufte namoonni hedduun laayivii seenanii obboleettii wanni filachuu danda'eef dubartiin biroo ajnabiyyii itti taati meebii san sodaateeti obboleettii godhee jaan namoonni biroo immoo
akkamitti obboleettii harka irra kaataa akkamitti obboleettii wajjin akkasitti taphatee akkana qabataa jaaniitii hedduu aara keessa galanii namoonni laayivii seenaniitis waan kanarraa hedduu dubbachuu turan ni jiran waa'ee kanarratti yoo yaanni ati qabdu maali jaaffee? Tole bareeda. Akkamitti obboleettii harkarra kaayyataa akkamitti obboleettii hojii wanta jahaan ani egaa akka shari'aatti yoo inni as deebi'e kun akka shari'aattis dhorkaa hin qabu akka namummaattis dhorkaa hin qabu. Obboleettii hojii taphachuun ni jirti. Hojii harkarra kaayachuun ni jirti. Dhungachuun ni jirti obboleettii. Garuu ammoo inni lamadaa maaliif obboleettii hantee filattee kan ja'u fiidiyoo kana duraa san hojjedheetiin ture. Waamuma biraati irratti nam takka jechuun ni qeeqaa gaafii faani deessaa ati dhalaa jinabiyyaa hojii daleeydaa akkanaa hoomiin takka ni dhufte jechuudha. Kanarraa mee walabaan tahaa jeetiin yoon obboleettii tiyyatana godhe obboleettiin tiyya naaf halaali hojii hojjechuudhaas hojii taphachuudhaas naaf halaali yoon isii godhe qeeqa kana jalaa niin baha waan joo sammuu tiyya murteesseetiin fiidiyoo kana hojjechuu danda'e jechuudha. Haa ta'u garuu dogongora namni godhee akka namni waan fokkotaa tokkotti fudhatu kan godhe ilma namaa warra ajandaa godhachuu barbaadu dhimma kanaa jechuudha. Akkamit jennaan akkaan ani itti dalage kanarraa dhiiseeti jecha piraankii joo kanaas jalaa dhiisee uummata waamuma piraankiitu ni beeyne kana dhaqee jechuudha. Obboleettii isaa fuudhee qalabatii itti kaayatee veeloo itti uwwisee wajji jiraatee eegas booda qaanfateefitti guyyaa muraasa booda gabbee piraanki jedhee nama akkanaa tokko Oromoo keessaa bee yaa Oromoo isa jirtan nuti qaanyooyne nuti maarree taane jaanii hawaasa burjaajeessan ilma namaati ilmi namaa gisee dubbii tana fudhate amma akka mataa kiyyattaanu osoon pirankii kana maaree kana beeyne dubbii tan hubatiin namni tokko dhufee akka nama jee kana dhufee natti hime ni naaraanu kami akkana jee sirri wallaan akkasittuu hawaasni xiyyanarraa aare jechuudha. An hawaasa xiyya kanarraa aare kanatti aara takkan qabu ummata ajandaa kana dubbii gara biraa godhee waliin lallaaqee akka isaa galtetti ummata waa'ee pirankiitiif waa'ee kanaa keessan galiin burjaajiise malee. Mee viidiyoo kana eefa gadhiifte hangam turteeti komii namoota kana agarte komiin ati dura agarte komii tami? Gaafii bareeda. Viidiyoo kana footoo galgala halkanirraa sa'a 5 postotee ture peejii kiyyaan. Hedduu eegamaa ture hedduu naaf gammadanii eegaa turan. Bullee ballamaan qabsiise sa'a 9 irra eeggadhaa jeeni. Akkasumatti aga sa'a 9 eeganii sa'a 9 irratti viidiyoo public godhee gadhiise jechuudha. Haga halkanirraa sa'a 4 hedduu laalanii akkuma maashaallah jechuu turan intala sanitti namni hedduun koomantiinis garaagaraatiin maashaallah na jechaa turan. Asumatti dhufan ka jammaanni keenya ka ajandaa barbaadu ka ajandaa dhabee lafa taa'u jiru dhufee lat godhatee waan hin dalageeftan jecha pirankii joo kana irraa dhiiseetuma lafa kaa'ee obboleessa isaa fuudhee tokkootu bihee Oromoo keessaa ijee ganda keessa kaase. Akkana janeetuma garagalan jechuu garagaltuun akkasitti ajandaa taate yaa biyya dubbiin. Galatoomi. Mee namoota laayivii seenanii gama TikTok fi FB dhaanis waa'ee kanaa irraa dubbatan keessaa namni dura keessaan si dhufee si dubbisee osoo laayivii irratti hin bahin sirraa hubatee yookiin immoo wal dubbistanii walitti aartanii eefasii laayivii seenanii jira moo akkanumatti laayivii seenanii footoo of duuba kaanii dubbachuu turan? Namni keessaan si dubbisanii jira namoota san hunda keessa. Ilma namaa takka nagarre ka dogongora wanti kuni jedhee na dhufee waan kana dhiisi jedhee anjalaa didee gabbihee dubbate hin jiru. Garuu immoo nama tokko warri dubbate jechuun warra amma ilaangaa dhimma kana ajandaa godhee hammeeffatee uummata hammeessisan dhufee warri na gorsa jiru. Garuu immoo nama duraanis hin dubbannee akkanuma baqqaa na gorfatu kan kun ni dhufanii na gorsanii dhiisi waan akkanaa kanan godhini kun amma hawaasni kama. Namoota ati dhahee jechuu si dhufe jechuudha. Maayit.
namootaatiin nefaatu dhufee si gorsa faadha namootaatii na gorsa jettee defaatu laayivii seenee sirraa dubbata namootaatiin immoo neetu dhufee si gorsa faadha waan akkanaa namoota kan namni silaa dhimma kana ajandaa godhachuun barbaanne kan ammoo akkama ana sirraa fadhu dhufee na sirreeffatee na biraa qote ka ammoo ajandaa barbaadu tasa dhufeedis nan dubbisne dhufeedis na waan nan jenne eega dubbii waliin lallaaqate booda karaa waliin nu fidee jechuudha TikTokinis YouTubaanis Facebookaanis ajandaa godhatee jeefitatee malee namni na dhufee na gorsee wanto kun dogongora jeen jalaa didee eegas booda ollaan irra gabbee nama kanaatiin dhufee dogongora akkanaa nama dogongoree dhufee jee eegas booda dogongora kan hawaasa gabbee ibsa hin jiru. Mee dubbii deemu jirtu sanarratti maatiin kan kee yeroo dhagaan maaltu itti dhagaame keessaafuu obboleettiin tante yeroo jechoota nama dila sanii agartu maal jette maatiin tante yoo maal jaan dubbii sanarratti mee obboleettiin tiyya silaa dhugaa itti dhagaama karritti wayyaa ta'eef isitti illee hin dhagaamin silkii sin qabdu obboleettiin tiyya silkii sin fayyadamtu imollee hin qabdu wama onlaayinaa kana tasa keessan jirtu ilaa hanga amma barattoota torbaati nama gana xiqqoodhaa ishiinu ganaa xiqqoodhaa warra ganaa wama onlaayinaa kanaaf anama parsantaa dhibbirraa parsantaa soddomfaa wayee kanaa xiqqoo dhageesse malee waan takka akka dhageen takka naa mul'ata hojii jirraa mana kana keessa takka quban qabdu jechuudha. Maaliif silaa nama onlaayina fayyadamu maal jiru saayibanumarraa faa takka xiqqoo takka akkasuma dhageessifaa malee silaa nama onlaayina fayyadamu nama akkasitti dubra dhugaa san jabaa san ta'ee akkas taate xiqqoo ni harkiti kana nagayaan siin jaa. Aartee laayivii seentee dubbatti silaa. Kan maatii kiyyaa ammoo dhugaa akkuma gaa uummanni kaan akka malee fudhate kana maatii kiyyaas akka malee burjaajeessanii turanii. Ummati yaa'utti dhagaame itti dhagaame ummati yaa'uun adda waltee turte hay maali wanti deemaa jirtu dubbiin tunna maali naan jette lakkii barra akkanumatti waanuma nuti mana keessaa fiidiyoo daddaleessine akkanumatti wanta jechuun jirru namni akka malatti kee wanta godhe ummaan jee duraanis waan akka waan fiidiyoo daddalaguus ni beekti diraamaa fadhaas akkaan daddalagu ni beekti isin ammoo piraankii kana haan wanteetu jee malee dila sana akkasitti addaan hin beektu diraamaadha maali diraama daleeydammoo naan jette umma diraama daleeyneen jeen ummanni duba diraamaa fakkanatti akka waan biraata kana fakkeessee qadeemu hundi anuma dubbataa naan jette lakkii ummanni akkanumatti akka malee faame diraama daleeynee umma jette akkasitti ummaa yallee tasgabbeesse. Mee dubbii tanarra wal qabatee namoonni ati duraan miidiyaa kanarratti hedduu kabajuu turte sababa dubbii tanaatiin hedduu itti aartee jibbitanii jira. Ni jira gaa maqaa dhoo baadhullee ni jira. Yaa maqaa dhoo hin barbaachisu. Sababa dubbii tanaatiin jechuu itti aartee muufattee jibbite ni jira. Ni jira. Si hubachuu dhabuu isaaniitiin. Ni jira nam sadii gurguddaa nama sadii jechuudha. Maqaan dhoo. Nama sadii gurguddaa. Nam sadii nama sadii. Mee mudannoo si mudatte sanarratti maaltu si dhagahame? Ati yoo maal irraa baratte? Ani wallahi wanti ni irraa baradhe takkaffaa mudannoon na mudatte piraankiin daawwattoota kiyya godhaa jeetiin isa tokko farattii fi piraanki ta'e. Hedduu ajaa'iba natti taate dubbiin sanis maaliif jennaan ani wallahi dhibbaa dhibbatti waan kanaa taha akka kanaa dhufa dogongora kana namni akkana dila kana jee biitii buutuun akkana bubbaati takka tasanuma hoyyaan hagaan gadhiisee sa'aa 20 footoo san postotee sa'aa 20 moo sa'aa 24 takka sa'aa 20 ni ta'a hanga kana keessatti illee waan takka iyyaan sa'uma 5 booda dachiin tun gara gaggaltee eegas booda hedduu takka na dhagahame jechaanu. Ilmi namaa waan xiqqoo waan maatii silaa qalal gootee ilaaltu badiitti hin beekne takka badiinni godhaa jechuun naan mul'ate. Ati akkas ture.
Tole mee eefas immoo hawaasa dhiifama gaafattee jirta viidiyoo sanis kaartee jirta akkan arketti YouTube irraa mee dogoggora akka hojjette amanteeti moo waan uummanni komii sirratti kaaseef kan dhiifama gaafachuu dandeesseeti? Dhugaa komiin irra kaasaniifillee gaafadhe dogongorallee naa mul'atee jira anis akka nama tokkotti akkamitti jennaan obboleettii takka obboleettii kabajama obboleettii saniifuu xiqqoo gaarii miti waan bakka takkatti tana jechuudha. Hedduu maaliif jennaan isin tun obboleettii teeti obboleettuma tanaawu niin fuudhee jettee jechuudha. Maxxansuun kunu xiqqoo waan biraati piraankiillee ta'u saniifuu silaa nama biraatillee ta'e irra wayyaa takka garuu obboleettii kun xiqqoo keessaafuu namni akka malitti hubateef hedduu dogongora guddaadha. Sanis naam mul'atee jira badii ta'uuni kanallee ani qeeqa uummataa qofa osoo hin ta'in kana fudhadhee fiitiin jira hordoftoota kiyyaa fi garuu ammoo dogongora akka babal'atee uummanni narraa haasoo kun hin jiru. Fuulduraafoo yoo rabbi jee maal faasirraa eena jaaffeen hawaasaaf sagantaalee akkamiin dhufuu yaada qabda? Ani wallahi fuula duraas inshaallah sagantummaa babbareeddu magaa taakkanaa tana irrumaayini feega taakkaa hawaasni xiyyaa kana namu fatu kana duraanis ani waan hedduu fi gammadu alhamdulillah ejoo ila hanga amma hangaan hojjete keessa haga taraa tanaa takkaa qeeqamee hin beeku haga taraa tanaa takkaa jechiniis akkana naan jaamee hin beeku eega koomantii jajjabduu du'aayi faanaa godhu obboleessa kiyya jabaadhu waan namni dalayne dalayda hedduu keessaafuu qophii sammuu miidhamtoota uummata fayyaa hin qabne san kararraa fuudhee irraa dhiqee huccurraa jiree kota kotaaneen ofoo jira ittiin dhufasanis yaa ni jirti gaafii keessanii jirtisanis ittiin dhufa qoomantii babbareedduu jajjabiina bakka duraan hawwata kanaan arkaa ture arra dhuftee tuma samiina gabbuute saniifuu fuula duraafis qophii babbareedduu tanumaan akka amma duratti jirutti jabaadhee ofuudhaan karoora qaba. Kanaan senjaabii biqilaa. Dhumagaa mudannoodhaa namani mudatti gaaf takka akka mudannootti irraa dubbattamaa kana waasi mudatee namani kun lamoonni akkanaa aayaa mee mudannoon piraankii biroo osoo hojjechaa jirtanii kararratti faasii mudattanii jirti mee mudannooleen biroo fakkeenyaaf kararratti osoo deemtanii piraankii osoo nama gootanii namni isin dheefaati jira. Kanu dhoohu kunillee hedduu hin jiru. Uummanni keenya amma xiqqoo baree jira piraankii duraan fa'aa akka hama fudhatee sin dhiisu amma immoo ni aara si fiiga dhakaabaa fudhatee bakka gocha akka aaratti ba'u tokko si garsiisa gisee immoo qabdee piraankii maal jetteen ni tasgabbaa kagaree immoo odeemaa waan akkanaa piraankii jettanii maal reenjiinaa jeeqota kagaree immoo akkasii jeetuma qoblee qota mudannoon gaa namni islaa piraankii kun isaan fa'aan dhiifama nu godhuu diduu amma piraankii aruuzaa san irratti kan kutaa takka gadhiisee ture jechuudha. Kana miizoota maal taanee aruuzuma dhugaa kana fakkeessinee mana namaatti ol seennu san irratti mudanni nu mudattee mana takka ni seennee ummaan mana sanii jechuudha aboon piraankii akkanaa narratti hin dalaginaa nagatiin dhiisinaa waan kana adaraa rabbii jettee akkasitti hedduu bakka wanta jettee sanis hedduu takka mudannoo addaa keessa nutti ta'e. Kanuma wallahi mudannoo hedduun jiru ati maaliif jennaa piraankii hedduu waan hin hojjenne baay'inaan hedduu mudannoo akkasii dira saniin qabu. Mee yeroo hedduu gaa waan ajaa'ibaa waan hawaasni dalayne kan dalagaa jirtu atii fi waayillan kan keessaataniiti namni waan ajaa'ibaa viidiyoolee keessan gizee gadhiistan ni agarraa nutillee ni agarraa fakkeenyaaf namoota sammuu miidhamtoota hedduu kanarraa fuutanii ganda keessaa shaawara neeyxanii wajji taphattanii wajji qobaltanii nyaata nyaachistan wallahi maashaallah isinirraa jeessan itti aanu immoo mee sammuu miidhamtoota san akkamii namoota hedduudha kan dhiyeessite san keessaa jechoonni isaan siin jaan kan hedduu si qobalchiiseeti yeroo gaafii gaafatte faa deebisaa isaanii deebisa si qobalchiise yookiin ka waliin jaan faa mudannoo sammuu miidhamtoota irratti waa'ee qoflarraa hoo ni qabdaame. Lugaadha isaan kun hedduu takka annaa tahanii na bohaarsanii naafoo entertainmentii ajaa'ibaa takka hedduun itti gammada guyyaan isaanii hojii qophii dalage jecha tokko kana narraa boduu dide
Ana kogan dalago qobaati inda dalago saayiban faajiraga qophee kana tana bitana hedduu taate dalagamii waan gargaraa si gargaarani foonee nuti deemnaani sagalee kutan kaaya chofilaatan maal kongo foonee osoo yaa'u jiruni baay'ee dhaabbifannee qotaa baay'ee tana seennaannee gisee nam lama yaanuun tokko keessaa maalji amma isin nu kana ajaa'ibdanii miije maraataa jettanii nuun je amma warri nurra maraataa to isin kanaa nuun je maaliif jennaan ummata akkamitti bakka nuti teenyu nu fuutanii baay'ee nu guurtanii akka nama wantaa magaalaa keessa nuun deddeemtanii inni sun fayyaa qabu maraata dha maraata ajaa'ibaa gurbaate sanbooda wajjin nyaatanii faa'ee fagootanii bareechitan booda sanbooda bikkuma duraanii deebiftammoo akkamii gadhiistanii dhugaa wanti tun gaafii nama hedduuti namni hedduun gara keessaatiin illee naanuma gaafata egaa ati maal goonaa silaa wanta kanaa dirjitii gurguddoo wata nama hedduu xaaxa qaba akkas silaa akkasi bakka takka kaanii akka fayyu godhan gaariidha garuu gaa nuti oolmee guyyaa takkaa dandeenya malee sanii achi wayii dandeenya oolmee guyyaa tokko san irraa bareechinee tuma eegas booda waan inni olii kaninee maal kaninee fi akkasi gaggeessina achi booda gaa farma rabbi isaa irraa hirma deema malee waa takka inshallaati yoo rabbi qophii tana naa bareechee naa guddiseef duratti oofe akka isaan kun waldhaanaman bootaadhaas akka dirjitii takka godhanii bakka isaanitti waldhaamanan bakka isaanitti nyaatan bakka hawaasni illee dhufee itti gargaaruu danda'u itti tajaajiluu danda'u hanga fayyaa dhugaa maraataan ilaa hanga ammaa interview godhe keessaa maraataa dhugaa inuma nagarre maraataa callaa san jechuu maraataan callaa shanshalataan hidhameeti qe'ee isaanii takka ammoo qe'ee warra isaanii taa'u jira maraataan amma magaalaa keessa jiru maraataa jiruuti jireenyaatu harkaa badi jireenyaatu harkaa face takka gara jaartitiin gara ilmootiin garuma takka jiruun tun itti jallatti maraataa jireenyi maraachi malee maraataan dhugaan sammuun san tuqamte hin jiru magaalaa keessa amma maraatottiin an interview godhisan dhuga baza haasawaan baza dalagan tartiiba namarra jiran garuu ammoo osoo jireenya bareedaa tokko dalagaa bareedduu takka tartiiba bareedaa jireenyaa kanarraa harkatanii ummata fayyu jeetiin dhibbaa dhibbatti itti amanan maraatotaan hanga ammaa interview godhe hundaa'u. Bikkaan siyaago wallahi ulfaa jaalallee yookaanu nama fuudhuuf qaal himattee ni qabdaa'ee gaafa ajaa'ibaati amma gaama tun akkam ji'aa deebisu nama dibdilleedha dhuguma gaa yoo dhugaa himan firummaan hin baddu jahanii saniifuu jaalalleellee gaa akkas taatu ani garuu dhugumaa yoo dubbadhee wallahi yeroo tana keessatti namni dhugaa saniin laalladhee takka ammoo bultiidha jaarrachuudha akkasitti walii galtee takka ammoo waltee akkasitti hin qabu dhugaa dubbachuuf inshallah fuula duraaf karooraaf ammoo ni qaba gaafa akkasitti qabaadhee bakka harkadhee akkasitti bultii jaaruuf hin deema joo inshallah ni dhufa gaafa san gisee na gaafate akka jaa'ibatti siima laayivii keessa jirru hunda akkasi gaafii tana akkasi wandalaatteedhaan sin jaabibii kiyya qaba gaafii isa xumuraa hawaasa dhaamsa keetii qabduu gaafa xumuraa jettee ummata kiyyaaf hawaasa kiyyaaf dhaamsaniin an qabuu yaa hawaasa kiyya bal'aa yaa ummata kiyya gaarii yaa ummata qulqulluu keessaana uumte dhugaa jaalalatee sana akkaan jeetti ibsu hin qabu gaafachi nama garagartanis namni akka keessan hamaan jiru gaafachi namaa toltanis namni akka keessan gaariin jiru garuu namni isin waajji walitti hin bu'in taniin an jiru akkasi garuu taniin isin hidhaamu mee haga dandeessanitti waan takka fatabayyanuu jaansanii akka addaan haa baafannu akkasuma
akkuma gisee wal gargaarsaa fi gisee uummanni keenya rakkatee fi hanqa danda'ametti waliin hoo jennee jabaannu kanatti gaa gisee wanti takka uumamtees rakkoo takkatti hoo jennee rakkoo san jechuu rakkoo san adda baafachuu qabna malee hoo jennee kama jala fiiguun qabnu yeroo hedduu waan ajaa'ibu keessa koomantii takka amma namni tokko poost takka poostata poosti inni poostata sanarratti ka'ee namni sadi takka maashaallah jaa ajaa'iba namoota sanbooda dhufu hundi maashaallah moja antani sana ajaa'ibti deebi poostota ammaas poosti labi biraa takka ka'ee namni sadi dhamaa jazba maare ati jannaan bani aadam sanboodaa guututti sanumaan fixa maali kun akkasin ta'een hawaasa kiyya ammaas mooraalii wal cabsuun gaarii miti wal jajjabeessuudha ummata kiyya qashtii dhaamsini ani isinii qabu kana fuuldura taadeemnu walaa jajjabeessinu akkanuma gaa dhaamsa kiyya isa xumuraati naa galatoomaa haga ammaa gaa teessanii akkanatti interviyuu kiyya kana dhageeffachuudhaaf dhugaa galata keessan akkanatti ibsu hin qabu akkasuma gaa obboleessa keenya qaalii qashtii qoshummii kana abdishoo kanaas hedduun galatoomii abubii kiyyaatiis yeroo naa kanitee carraa naa kanitee interviyuu kana na godhuu keetiifis galatoomii hordoftoota keetis hundaa galatoofachuun barbaada ciao guyyaa gaarii warri halkaniitis halkan gaarii isiniif haa ta'u.